nuti immoo waraana keenya baasuu qabna. Waraana hidhannoo immoo kan itti dhumnu abdiinsaa uummata isaati. Kanaaf jabaadhaa uummata waraana keessan bira dhaabbadhaa. Bilisummaa duwwaa barbaaduun gaarii. Bilisoomuudhaaf immoo qaama wareegamaa kaffaluutu gaarii. Qaama wareegamaa kaffaluun immoo inni tokko lubbuu isaa kaffala, inni tokko immoo qabeenya isaan bira dhaabbata, inni tokko immoo dandeettii isaan bira dhaabbata. Kanneen dippiloomaasiidhaan qabsoo keenya geggeessaa jiran guddaa galateeffatu. Kanneen maallaqa isaanii baasanii waraana keenya bira dhaabbachaa jiran guddaa galateeffatu. Fakkeenyaaf Jaallee Ayyaanaan baasii ofii isaatii baaseetu waraana bilisummaa Oromoo bira deemee kana nuuf fidee dhufe. Namni iyyuu ga'ee mataa isaatii baasuu qaba, dhaabbachuu qaba waraana isaa jala. Waraana ofii ijaaruun, waraana ofii jabeessuun, waraana ofii bira dhaabbachuun, irree ofii, diina ofiitti agarsiisuun dirqama ilmaan Oromooti. Kun immoo kan adda bilisummaa Oromoo duwwaa irraa eegame. Uummata Oromoo fi ilmaan Oromoo mararraa eegama malee. Galatooma akkanatti mul'atutti gaarii deemaa jira. Nam tokko waan tokko akka hin tuffanne gargaara.